Agababa saiban godatin jechaboti Kenya ya dadun dagatin yalma ko namanta netinani datin undam sa guddada daggefaten gatin jechun si harkise bakatin jallatin sida basaibli yogarin filatin kana ofin dagatin kabado siftola argane ergamaja namay magababa saiban godatin jechaboti Kenya ya dadun dagatin yalma ko namanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أركفون إيكا بجمتوتا في جالة تمتوتا هردفتوتا چانالي موي أرسيتو بتو مرتكسنو أنا جراتو بغا ناجرات تنيس ننجتو بربادا أنت نموتو أكمي سنبيتني استوديو جتشورا استوديو أكميت هجنا ورجتني جتشورا استوديو أكا جايباتي akka isin hojjettan isin garsiisa misaala fi kiyyamma youtube kiyyarra seenne awwalan dalaga jechuudha fi kiyya ka dalage laalle sanbooda akkata isin itti dalaydan isin garsiisa tokko farratti maqaa kiyya akkuma seentaniin moo'ee arsiitu jettanii search gootanii laaluu ni dandeettanii jechuudha asumaan subscribe bakka deemtu tana gadi cuqaasuu hin dagatinaadha فيديو كي جل دفتني يولا التاني كانوا في كي دلق جيتشورا نرجع تنجريتي هذا تكفى إذا كان جيتشورا كل جماعة في بلدنا فيها شيء يميزها ياسين مرجع تنكنا جيتشورا hedduutu jira jechuudha kana amma akkuma argitan kunis waan ofii isaati yookiin mootu wannaa jedheen fakkaatu jechuudha homa ay jiru fakkaadha malee waan ofii asirratti dalagee hin fakkaatu jechuudha akkuma argitan kana kanaaf akkanatti akkamitti dalagannaa warri jettaniif isin garsiisa nafaana bu'a maalifu waan beeka walitti himu barbaachisaadha tabeen walirraa barannee ta'in mootu hin beeyne waliin barbaadanna isinin jechuu barbaada ni argitan jedheeti yaada studio ka barbaadan keessa uf galchuu dandeettanii jechuu gabaabumatti amma faasaa isinitti hin dheeressu gara kaabkoot haa deemnu kaabkoot uffata isin barbaachisa tokko farratti uffata isin barbaachisa oo uffata hin qabne immoo aappii kaabkoot kana isin barbaachisa background of duuba haquuf jechuudha garuu isarra osoo uffata qabaatanii irra caaladha anamame uffata waan qabuuf kaa'in maasterii seenee isin agarsiisu kaa'in maasterii kutaa tokkoffaa barannee jirra kutaa lammaffaa itti ceenaa jechu kutaa tokkoffaa irratti akkaataa jawaala keessa itti viidiyoo galchitan waliin laallee jirra amma ummootu akkaataa itti stuudiyoo keessa galuu jechu akkuma argitan kana jawaala dalgatti ciibsee isin garsiisanii argitan jedheeti yaada stuudiyoo kana mee irratti dhoofne waliin alaallu ni argitanii isinitti ni mul'atana fakkaate amma akkanatti jira amma dalageeti jira jechu kana amma irraa balleessee hundaayyuu gurraacha godhe isin garsiisa na waliin tura mee kana haa kaafnu walumaan dileetu bakka jedhu kana dhayina tokkoffarratti akkuma seentaniin akkanatti isinii dhufa kaa'in maaster akkanatti hoyte isinii dhufu bakka ida'uu kana gadhooftanii 16 irra dhooftanii kireetiin ni tuyitanii sanbooda akkanatti isinii dhufaa jechuudha erga akkanatti isinii dhufe isin akkam gootanii miidiyaa bakka jedhu kana akkuma beekamu miidiyaan waan barbaadan fudhattan miidiyaa dhuftanii suuraa tokko fudhattanii jechuudha suuraa kana fudhadhee jira nama suuraa gurraacha fudhadhee jira dheeressuu gabaabsuu akkuma waliin laallee bakkuma kana qabne haga barbaanne dheeressuu dandeennaa jechuudha amma erga akkanatti kana fudhanne maaltu nu barbaachisare amma kanatti aansine stuudiyoo fudhannaa jechuudha stuudiyoo haa fudhannuume magaan stuudiyoo fudhee dhufu na asumatti na eega
akkuma argitan studio illee fudhee dhufee jira. Studio kana anammaaf kanarratti isin garsiise malee isin ka barbaadan kana caala bareedu irratti dalaguu dandeettanii jechuudha. Suuraadha wanni kun viidiyoo miti. Ka viidiyoo illee barbaadan buufattanii irratti dalaguu dandeettan. Anamma suuraa fayyadameeti. Suuraa erga fayyadamee booda akkana wal qixxeeffadhe. Amma hoo maal fida? Amma awwala suuraa gurraacha fudhanne akkuma argitan tokkoffarratti, lammaffarratti immoo studio fudhanne. Sadaffarratti maal fudhanne? Sadaffaan viidiyoo keenya ka waraabne jaa'iza godhanne sani. Viidiyoo keenya dhayinee haafuunume. Viidiyoo ani asii qaba waan ta'eef ni fudhadha. Dhiifama. Akkuma argitan viidiyoo fudhee dhufee jira jechuudha. Viidiyoo kana fudhee dhufee jira. Viidiyoo kana mee sirreessee waliin haa ilaallu. Akkuma argitan viidiyoo fudhee jira. Viidiyoon isa kana jechuudha. Viidiyoo kana amma xarziin isaa waliin qixxoofne waan ta'eef eessa as dhufee xarzii isaa wal qixxeeffadhaa jechuudha aga barbaadetti. Amma uffata kana jechuudha. Uffata kana isin barbaachisa. Amma irraa mura bakka uffata bichatti hambisaa jechuudha. Akkanatti erga irraa mure stuudiyoo keessa galchuu edaa amma akkana jira. Erga akkanatti irraa mure asin viidiyoon dheeraadha waan ta'eef viidiyoo irraa gabaabsame. Viidiyoo irraa gabaabsee jira akkuma isin argitan kana. Viidiyoo gabaabsee jira. Sanbooda hoo erga akkanatti viidiyoo gabaabsadhee booda eessa dhufaa? Asirra bakka kana dhufaa jechuudha. Ni argitan jedheeti yaada. Asirra dhuftanii kana bantaniif alloo gootan inabilii kana ni bantaniif jechuudha. Akkuma argitan kana jechuudha irraa badee jira. Yoo as deebifne kunoo ni jira uffanni jechuudha. Amma yoo tana itti banne irraa badee jira jechuudha. Garuu xiqqoo duuban seeran hin banne kana aseen akkanatti wal qixxeeffatan jechuudha. Suuta jettanii isin akka tolchitan abdii qaba. Akkuma argitan akka barbaadanitti qulqulleessitanii dalaguu dandeettanii jechuudha. Amma viidiyoo waan dheeratuu fi isinitti hin dheeressu akkanatti akka barbaadanitti dalaguu guddisuu lama godhuu yaani dandeettanii jechuudha. Anamma stuudiyoo kana barumsa isinii fide malee isin kana caala bareedu ka viidiyoo fiduu dandeettanii jechuudha. Akkuma argitan kana jechuudha. Xiqqoo duubatti achi buttanii akka inni hin beekamnetti jechuudha. Ni argitan jedheeti yaada. Kunoo amma homa achi taa'aa jiru fakkaata malee waan yookiin mootu asitti dalagame hin fakkaatu jechuudha. Kanaafuu akkanatti dalagatuu ni dandeettanii isiniin jechuu barbaada. Kasanirraa hafee yoo akkanatti dalagattanii kaatan jechuudha. Akka immootu kana caala bareedu akkuma isiniin jedhe kana caala bareedu buufatuu dandeettanii taraa itti aanutti bakka isin buufattanillee isin googilii keessa yoo stuudiyoo yookiin immoo yuutuub irraallee buufatuu dandeettanii jechuudha. Yoo mara isin dhibe stuudiyoo namaa tokko stuudiyoon tokko yoo das isin jedhe iskiriinshoot godhattanii viidiyoo suuraa san jechuudha fuutanii googilii keessa fiddanii achi buufatuu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu yoo isinii galee koomentii jalatti yaada keessan barreessuu hin dagatina. Yoo ka isin dhibullee taate yaada keessan laalee akkaataa itti buufatanii fi akkasuma mootuu bakka isin buufattanillee yoo ka isin dhibu taate yoo namni hin beeyne jiraate yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaadha. Akkana fakkaataa isiniin jechuu barbaada. Erga akkanatti tolchinee kaanee booda wanni nu hafe hin jiru jechuudha. Eessa tuuyina bakka kana tuuyin gadi buufatuuf jechuudha. Amma dalaynee jirra jechuudha. Dhumatee jira viidiyoon. Dalayne isin immoo ifiinsa isaa yoo inni gurraacha itti dabaluu dandeettanii akkaataa isinii ta'utti jechuudha. Bifa barbaaddanitti geeddaruu dandeettan jechuudha. Amma gurraacha waan ta'eef gurraachinuma kiyya kanarratti haa dhiisu. Akkasii erga akkanatti tolchitanii booda bakka kana dhooftanii gadi buufatuuf jechuudha. Bakka kana dhooftanii
bakka kanarratti 720 irratti deeffattanii kanallee asin baay'ee asin harkiftanii akkanumarra dhiiftanii kan booda seef bakka ittu kana si'a takkanii cuqaaftanii jechuudha. San booda akkuma argitan isiniif lakkaa'e viidiyoo xiqqaa waan ta'eef waan isin dhibu hin qabu ani gadi akka bu'uun barbaanne waan ta'eef akkasitti galarii keessanitti gadi buufatuu dandeettu jechuudha. Kanaaf barumsi har'aallee kana fakkaata. Yoo isinitti tole yuutuubii kiyya kana sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Hiriyoottan keessanii sheer gochuu hin dagatinaa. Aga barumsa birooti walitti deebinutti ka nagaan nu tura. Isiniin jechuu barbaada. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Yoo komiin jiraate akkasuma yoo yaada biroo qabaattan koomentii jala wal argaan haa taatu. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. suutanatti siiqe maqaa saasnatti mee nabaruu barbaanna maqaan koo ibliisii maqaan koo kan biraa abbaa gammachiisi fata jechuu feenaan bakka deemtu dhiisi lakkinni su jedhee nanuu mana rabbii jechaaf gochisaallee yoo na raase qalbii ibliisis naan jedhee atuu dargaggeessa takka fataa jettee hubachuu dandeessa fata jechuu feenaan saahiba koo ta'ii salaata kee dhiisi wajji deemnaa ka'ii zinaas dabalatee kan shiishaa fi kamrii natu harkaa qaba kan hundaatu amrii yeroo gabaabdutti haala si mijeessa baasii tokko malee anatu si keessa abshiir saahiba koo jechuun na jabeesse.